شما بیا پاگزم مونده والکتوما بیا جنب و ناس نیاتو وسیتوما ایو رومیا دین کینیا سما دین کینیا سما أنا مرتي هذا أنت قالتي نبيسي ومتى تجمده أكا قالتي قامت أسيتي بدي أسفر تجاهل بريدة الفتني دي خنا بنادي بيجيشة خنا فو أملا الآذان تيجي آذان حتى نقاشيم بيتا حتى نقاشيم يبون تربة يجا يبون تربة لنا تكا وتلاك أبا تكتي تكو ما كفت يجا تكتي كفت سوسو ما كنا كفت يجي يوني فين كيجي باي سوسو نقول يا ريال تيارا تيجي أكسي كفت يجا خديرة تيسا كذي كمو تربولي تربجدية كفتاية جا دبي ما قلنا زين لا Sini mama, hogun uri ada kalau jalan mesara, irabuna, dicasa, hoga sedih saya orang bisnis kabdai, saya dengan sumber kira jenna, loni itu sentak dia kahut tu, loni sobo. Kamu yang itu kamu tim kasih banyak tuh saya itu kita sini menjadi waktu ما دوني سندان كاسن كتاو ولا جلو جلاتيس amma durani bulchin sini hori sakagari wando tangkaman amma mo kagari de garsi namu ramu mal kila de ma kasho garti bani murti ada police format to mu batani kagari timma kaiso wal masel jira duran mu qafat wal tijira amma wal maniu wal sene akasi de mu jira Nutimma ka nama tu batu taneti wani keetenyatti nubiratti zaira mulatti ogumata katte damma de juragan kijiba nubira bakkan qabu kana gara man saguddu amma bakkumatti ganama dhufe nubira yero gababatti sa'a wan dhufe addababate dhimma isaa fixate karaa misooma deebaa jechuudha guyyaan kunu qisaasattiin dhumu guyyaan tokko jiru baasii baaseen dhufu nooliin baasu karaa gababatti nubira ga'ee dhimma furmaata argatee guyyummaan tokkicha kunuun qisaasamuu galee misooma irra oolaa jechuudha bichi. Maqaan koo Caalii Tumsaan jedhama. Kan dhufe magaalaa Adaamaatti haadha siiqqee Tuulamaati. Duraan durseen waaqni yaa ulfaatu waaqa galanni haa ga'uun jedha. Mana murtii aadaa jechuun dhugaa kalee jettitti nu deebi'e. Kalee sabboonni keenya kaakayyoonni keenya gaaddisa mukaa jala ta'anii dhugaa achitti muran. Har'a mana murtii dileetti dadhabaan danda'e morman harkaa dhabaan morman. Kan dhugaa qabu akka dhagdaa kan dharaa ta'e namni immoo dharaan himatu sun kan dhugaa qabu ta'e namni tokko hogaa wal kasase kan himatu suni dhugaadhaaf himataa kan himatamaa sun immoo ragaa dharaatiin qindeeffatee maallaqaan illee jijjiirratee kun boo'aa galaa kun koflaa gala jecha kana shannafe sun har'a nu sanii mootii oduu balbalan gahin gulantaa gubanii balbalaaf dabruudhaaf suuraa keessa nama hollata kakachuu dhiisee jechuudha. Kakullee hin qabna waan ittiin kakachiisnu sin jira dhugaa irratti hirmaannee akka isaan badii tokko irratti dhiyaanne dura kaanee ibsinaaf yoo dhugaa san dharatti mul'ise yoo waan argin agarre jedhe
yoo waan kaade hin kaanne jedhe yoo nafsee baasee hin baafne jedhe buqqee sun duudhaadhaa duudaan haa godhan jedhu akka sanin kakanneef nutu dura ka'ee ta'uu ibsaaf akka kukkannatti isin galchuun yennaani namni tokko hin kakatu garuu waan san dhugaa ba'anii kan kaade sun gangane sun ganuu sanii ba'ee haqa nama sanii deebisee kan lafa deebisee jira kan gazaba deebisee jira kan nama immoo qaaman taanii waan taane miidhama san dhugaa baasee jira san hunda ta'uudhaaf ani amaneen kakadhu jedha hunduu garuu san ta'e immoo waggaa isaa wal araaramanii hoo raawwatan kakuu waadaa galchina akka isaan namatti walitti yaanne. Gagaan keenya gagaa nagaya haa ta'u gagaan Oromoo gagaa nagaya haa ta'u ollaan Oromoo Itoophiyaan nagaya haa ta'u Itoophiyaan ollaan Itoophiyaatu nagaya haa ta'u mootummaan keenya haa galatoom kasinna gagaa kana harka kaayee haa galatoom osoo galatoomne bira osoo galateeffanne biran kun Boronaan Boroon nagaya haa ta'u Boronaan Boroon nagaya haa ta'u Boronaan Boroon nagaya haa ta'u Bareettoon Bariisaan nagaya haa ta'u Bulchaa keessan barcuunni nagaya haa ta'u loltuu gaachanii nagaya haa ta'u halangaa nagaya si haa ta'u. Kanagaya nu bulche nagaya nu haa oolchu. Kanagaya nu bulche nagaya nu haa oolchu. Hamtuu nurraa haa qabu. Waan biyyaan tolle nurraa haa qabu. Waan sa'aan tolle nurraa haa qabu. Guyyaan irraa milkiisi haa ta'u. Milkiisi haa ta'u. Horaa bulaa dagaagaa deebana. Aadaan uummata keenyaa iddoo kaleessaatti akka deebi'u waa hunda kan ittiin hojjennu haqa waloo keenyaa kan ittiin mirkaneessin guyyaa har'aa kan manni murtii waliigala Oromiyaa fi biiroon aadaaf turizimii akkasumas koreen hawaasummaadhaa mootummaa naannoo Oromiyaa godina keenya filatanii guyyaa har'aa kan uummata godina Harargee Bahaa keessatti gamaggammii kana gaggeessuudhaaf gammachuun nutti dhaga'amu olaanaadhaa asumaan galatoomaa jechuun hin barbaada jechuudha. Uummanni godina Harargee Bahaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas caffeensaa manni murtii aadaa kun labsiidhaan isaaf labsee akka itti fayyadamu gammachuu olaanaadhaan fudhatee mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa 595 ijaarratee akkasumas mana murtii ol dabarfataa 24 ijaarratee dhimmoota garaagaraa ittiin dhimma bahaa jira jechuudha. Godinni Harargee Bahaa mana murtii aadaa kan gaafa ijaarratu hawaasni keenya qonnaan bulaan horsiisee bulaan jiraataan magaalaa akkasumas hawaasni waliigalaa gammachuu olaanaadhaan fudhatee dhimmoota adda addaa kan cubbuu of keessaa hin qabne ragaa sobaa of keessaa hin qabne kan uummata biratti eebbifamaa ta'e itti fayyadamuudhaan dhimmoota gurguddoo gara dhimma 52,008 ol ji'oota salgan kana keessatti dhimma itti bahuu danda'ee jira jechuudha. Kanas yeroo ilaallu gara maallaqaatti yoo shallagnu gara miiliyoona 100 olii hambisuu danda'ee jira jechuudha. Manni murtii aadaa kun yeroo akka godina Harargee Bahaatti gaggeeffamu yookiin dhimmoonni adda addaa ilaalaman hawaasa naannoo isaa jiraatu sabaaf sablammii isa wajjin jiraatu falaasama ida'amuu itti makee mana murtii aadaa kanatti dhimma ba'aa jira jechuudha. Kanaaf koreen mana murtii aadaa kana sirriitti qabatanii hojii gurguddaa ittiin hojjechaa akka jiran hawaasni keenyi ragaa kan ba'udha jechuudha. Kanaanis uummanni godina Harargee Bahaa koreen mana murtii aadaa jalqabaa fi ol dabarfannaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif galata olaanaa qaba keessattuu caffeetiif galata olaanaa qaba takka irra deebaanaa galateeffadhaa jechuun ni barbaada jechuudha. Akka godina Harargee Bahaatti mana murtii aadaa kanaan bu'aaleen gurguddoon akka dhufan hundi keenyi waliin beekna. Tokkoffaa walitti bu'iinsi akka xiqqaatuu fi akka hafu taasisee jira jechuudha. Akkasumas falaasa ida'amuu keessaa waan maddeef uummanni godina Harargee Bahaa tasgabbii fi nagaa akka qabaatu manni murtii aadaa kun gahee olaanaa taphatee jira jechuudha. Wantoota wal dhibdee adda addaa ta'an akkaataa duudhaatiin akkaataa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kaleessaa jiru uummata Oromoo kan qe'eesaatti deebisee manni murtii aadaa kun godina Harargee Bahaatti fakkeenya olaanaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kana yogguu jennu carraawwan gara fuulduraatti uummata keenyaaf akka godina Harargee Bahaatti dhaamuu ni barbaannu. Tokkoffaa manni murtii aadaa kun rakkoo haqa waloo kaleessa dhabne kan deebise ta'uusaa uummanni godina Harargee Bahaa ragaa bahaa jira jechuudha. Akkasumas buusaa gonofaatiin rakkoo hawaasummaa rakkoo adda addaa wal gargaaruudhaaf uummanni godina Harargee Bahaa isa kanattis dhimma bahaa jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti koreen naannoo keenyaa
godina keenya filatanii mana murtii aadaa asitti gamaggamuu isaaniitiif irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa sin jechuu ni barbaada naa galateeffadhaa jechuun barbaadaa jechuudha. Xumura irratti asumaan dhaamsa kaniin dhaamuu barbaadu uummata godina keenyaatiif mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa haqa waloo akka waliin argannuuf kana gannuu buusee jira jechuudha. Kanaaf inni kun nageenya eeguu keessattis iddoo olaanaa waan qabuuf uummanni keenya qixaan sirnaan isa kana kunuunfannee akka itti fayyadamnu nageenya asiifachi kan boora'u kana kan ittiin eegnu kan ittiin ittisnu qe'ee keenya qe'ee Oromootaa kan ittiin mirkaneessinu waan ta'eef asumaan uummanni keenya kana cimsannee qabannee ittiin hojjechuun murteessaadha kaniin jedhuun asumaan dhaamsa kusinii kennuu barbaada. Itti aansuudhaan kabajamoo itti aanaan mana murtii pirezidaantii waliigala Oromiyaa obbo Badirii Tamaam as dhufanii haasoo godhanii keessummaa kabajaa ulfaataa akka nu affeeran asumaan isaan affeerraa gara waltajjiitti naasimadha. kabajamoo walitti qabduu koree dhaabbii dhimma hawaasummaa kabajamoo obbo Hussein Fayyisoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Ayyaalew Taakkalaa itti aanaa bulchaa bulchiinsa godina Harargee Bahaa fi koree qindeessituu godinichaa kabajamoo Dr. Ifraa Waziir kantiibaa magaalaa Maayaa kabajamtoota pirezidaantoota manneen murtii olaanaa godinaalee naannoo keenyaa kabajamtoota itti gaafatamtoota waajjira aadaa fi turizimii godinaalee keenyaa kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee kabajamtoota bulchitoota aanotaa pirezidaantoota aanotaa akkasumas jaarsolii araaraa manneen murtii aadaa godina Harargee Bahaa taatan kabajamtoota keessummoota kabajaa affeeramtanii keessattuu naannoo Harariirraa waltajjii kanarratti argamtanii fi hirmaattota waltajjii kanaa hundi keessan duraan dursee waltajjii gamaagama raawwii hojii kurmaana sadaffaa manneen murtii aadaa akka naannootti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf waamicha isiniif taasifame kabajanii argamuu keessaniif maqaa kiyyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaatiin anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu manneen murtii aadaa akka naannoo Oromiyaatti erga hundaa'anii waggoottan 2 kan hin caalle yoo ta'u hojiiwwan babbareedaa hojjetamuun bu'aan gaariin kan irraa argamee fi dhimmoota yookiin wal dhabdeedhaan gara 200,000 fi 18,000 fala kennuu dandeenyeera akka Oromiyaatti jecha. Hawaasni keenya afaan ofiitiin seeraa fi sirna ofii beekuun wal dhabdee isaa karaa salphaa ta'ee fi itti dhiyeenyummaa qabuun kana malees hojii keessattuu kanneen qaamolee haqaa idileetiin furamuu hin dandeenyee fi haala fala kennuuf fi wal dhabdeedhaan garagaraa haala salphaa ta'een hiikuu fi abbootii dhimmaa walitti fayyisuun hojjetamaa kan turee fi bu'aa akka gaariitti ilaaluu dandeenyudha. Ilaalamuuf fedhii kan qaban yoo ta'e gama sanaan furmaata filaachuun akka danda'amu keewwata 34 jalatti ifatti tumamee jira jechuudha. Inni kun immoo uummati mirga kanatti fayyadamee manneen murtii aadaa seenaa keessatti bakka guddaa qabaniin tajaajilamuudhaaf uummati fedhii bal'aa akka qabu inni kun qorannoo garaagaraatiin ibsameera jechuudha. Kana waan ta'eef walfalmitoonni dhimma isaanii seera aadaatiin akka ilaalamuuf fedhii qaban bu'uura fedha isaaniitiin manneen murtii aadaatti dhiyeeffachuudhaan keessummaa akka danda'an taasisuun hundeeffama manneen murtii aadaa sababa kan ta'e isa guddaadha jechuudha. Inni kan biraa tarsiimoo ittisa dhimmoota xiqqeessinu keessaa isa tokkodha. Manneen murtii idilee irratti amma dhimmi baay'ataa deeman qulqullinni dhimmootaa gadi bu'a. Abbootiin seeraa silaa dhimma muraasa ilaalanii qulqulleessanii kan laaluun irra jiraatu
gaafa dhimmi baay'atu qulqullina irrattis dhiibbaa waan qabuuf inni kun hunda dura sagantaa miidhagaa kana fakkaatu dhimma mana murtii aadaa naannoo keenyaa qorachuudhaaf magaala jaallatamtuu ummata jaallatamaa ummata godinaalee fakkeenyummaa addaa qaban keessaa tokko kan taate Harargeetti dhufnee bifa wal fakkaatu miidhagu kanaan waan wal agarreef baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaaf duudhaa bu'uura godhachuudhaan dhimmoota afur irratti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jira. Tokkoffaa humna waloodhaaf tajaajila lammummaa aadaaf duudhaa wal gargaarsaaf buusaa gonnofaa humna waloo kan haqaatiif haqa waloodhaaf mana murtii aadaa hundeessuudhaan afaffaatti humna nageenyaatiif nageenya walootiif gaachana sirnaa ijaaruudhaan labsii baasuudhaan hojiitti kun hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechaa jira. Mana murtii aadaa wajjiniin wal qabatee seerota aadaaf uumamaa bu'uura godhachuudhaan qajeeltoo gochuudhaan uummanni keenya aadaa isaa keessatti akka hubatu eenyummaa isaa akka lafa qabsiifachaa deemu kanarras darbee immoo mirga haqa uummata kan keenyaa bal'isuuf fooyyessuuf sirnaan akka argatu gochuudhaaf hojiin mana murtii aadaa wajjiniin wal qabatee hojjetamaa jiru ji'oota salgan dabarsine keessatti dhimma bu'aa qabeessa ta'e hojii milkii ta'e bu'aa guddaadhaan ilaalamu hojjetamee jira. Baatiiwwan salgan darban kana keessatti mana murtii aadaa naannoo keenyaatiin dhimmoota yookaan dhimmootaa fi galmee 272 ta'an kan dhiyaatan yommuu ta'u kana keessaa dhimmoonni 218 ta'u kan ilaalame kan murtee argate haqa kan itti bahe haqni itti bahuu qofa otoo hin taane immoo araarri kan keessatti bu'e walitti bu'iinsi kan keessatti xiqqaate hariiroon uummata kan keenyaa kan keessatti cimee galmeen kun kan cufameera jechaadha. Kun baay'ee dhimma adda isa taasisu hojiin kun dhimmi kun sirriitti qabamnaan mirga haqa argachuu uummata kan keenyaa qabatamatti lafaan ga'uu kan danda'u haqa sababa adda addaatiin uummata bitachaa ture haqni isaa bakkatti osoo hin deebi'in rakkachaatti ture komiitti dhiyeessaa ture kan bakkatti deebisuudhaaf hiikatti kennuudhaaf carraa guddaa uumaa jira waan ta'eef hojiin kun faayidaa uummata keenyaaf buusaa jiru baasii uummata keenyaa kan xiqqeessaa jiru yeroo uummata keenyaa falmii keessatti fudhatu xiqqeessaa kan jiruu fi uummanni keenya falmii keessaa yeroodhaan bahee misoomatti akka fuula garagalfatu gochuudhaaf walitti bu'iinsi akka xiqqaatu gochuudhaaf carraa guddaa uumee uummata keenya fayyadamaa taasisaa jira. Akkam nagayaa fayyaa gafuuna kaashamaa.